Sumayyaaf bitee anaaf osoo hin bitiin kana hunda ture ani garuu sadanuu bichisiiseen jira. Egaa baay'een gammadeen jira. Saayidoo kiyya ulfaadhu galatoomii. Amma inni Gondar eechecha deemee barbaadaa jira. Amma iddoo barbaada deemee barbaadu. Ani kana argadheera maanan barbaada kan biraa. Galatoomii isiniin jedha baay'ee gammada. Mana kiraa keessa ammaa booda jiraachuun haafee jechuudha. Gaaf manni xumuraa itti galtee jechuudha. Ittiin gala jechuudha. Galatooma. Maashaallah tabarakallah ayyuun sapiraayisii taate Sa'idoon mana biteef jechuudha. Mana Sumayyaan bitatte anis bitachuun qaba jettee bitatte sayyuu sana bakkuma Sumayyaan bitatte sanaayi akka kootti maashaallah tabarakallah jedheen jira. Maaliifi kun hundaa inaaffaa Sumayyaati. Sa'idoonis gaammoo jaartii haga hafureetti fuudhamuun ni yamama waan ta'eefi kanaadheen sapiraayisii godhe kanaadheen bitee fedhee didee ture. Abbaa manyitaa tokkoon si bita jennaan otoo du'ee badee abbaa manyitaa tokko naaf hin bittu abbaa sadii naa bitta jetteeni Sumayyaan ofiiseetiin laffaatee dadhabdee bitatte malee Sa'idoon hin binneefi jechuudha. Kanaafuu atillee kan Sumayyaa sanarraa kaffale kaa Sa'idoo ergi ayyuudhaas bitte kan Sumayyaa sanas irraa kaffale garuu an akka kootti gammadee jira. Maaliifi intalli keenya tokko gaafa bakka gaariitti argamtu gaafa waan gaarii argattu hedduu dassi jedha hedduu si gammachiisa. Akka kootti bakka gammadeen siin jedha. Dubartii jechuun akkasii dhiira jechuun immoo dhiira akka Sa'idoo kanaa jechuudha. Dubartii jechuun immoo dubartii cimtuu akka ayyuu kanaa qabdee bar dhugaa rabbi maal jette beektu an ergiin kan harkaan geewwadhe bakka barbaadde dhaqi Gondoriillee dhaqii jette. Iseensi jammar nuti maal jechaa turre qabeenya barbaadde malee Sa'idoo jaallattee miti jechaa turre. Kun qabeenya isaa tokko tokkoon fudhachaa jirti. Kanarra maal barbaadde? Kanarra maal barbaadde? Kana bakka kan hojii hojjette bar kuni hojii seenaa dalagaa jirti jechuudha. Akka kootti na gammachiistee jirti. Maaliif yeroo baay'ee dhiiratu dubartiitti taphata. Yeroo baay'ee dhiiratu dubartii miidhaa jechuudha. Garuu isheen ayyuun gumaa baaste. Gumaa dubartootaa baaste dhugaa rabbi. Har'a mana keessan deemaa. Maajoo geemaatiin hojjedhaa Sa'idoon isaatti malee biyyoo gadhiise. Sapiraayisiin isaa kun immoo waan darbamu miti waan namatti toludha. An akka kootti hedduu tokko gammadee jira dhugaa dubbachuufi baay'ee tokko natti tolee jechuudha. Yeroo baay'ee akkuma isin beektan dhiiratu shamarranitti taphata. Ayyuun gumaa nu baaftee dhugaa. Wash see maal jette ana kan argadhe sichi Gondoriin adeemuu jette. Duraan didee ture. Dide hin barbaadu abbaa manyitaa tokko bitachuu qabdaan in sobaannis beektanii sobeet akka jedhe malee inumaan didu waan isheen jette inuma godhaaf ijoo waan isheen jette dhugaa rabbii Sa'idoon kun miskiina inuma godha waan isheen jette akka jala deebisee hin beeku jechuudha. Malee gaa kunoo abbaa manyitaa tokkoon si bitaa aanutu hundee mana kiraa itti deebi'een galu qorraa sitti qaxiinaa kutu qorraa sitti na ajjeesu malee hin boo'etteen mana sana keessa namtichi hin kolfe dhugaa rabbii. Kolfe namtichi an keessummaa isa duukaa dhaqeen qaana'ee ture gaafa isheen du'een bade malee sitti naqatte hin hafuutte malee ayyuun dhugaa bareeddee dhatte maashaallah la ayyuu yoo akka itti uffattee deemte nuti tola dhugaa rabbi wayyaa magaalixoo sana keewwattee intini taattee na deemin babbareediti akka itti deemi Sa'idoon illee yoosu si jaallata waan ta'eef yooma uffatanii didiqatanii deeman dhiirri kun illee dhalaa kan biraan ilaalu waan ta'eef kanaaf jennaani hedduu tokko gammadee jira. Garuu Sumayyaan egaa inaarti dhugaa rabbii Sumayyaa fuun binnee akkamitti ishee dhaabbite jettee inaarti. Maaliif amma isheen Sa'idoon yaannisaa jechuudha. Mana Sumayyaa sana hin kennuudha bar kan inni amma birrii amma kana dhangalaasee bite jechuudha. Waraqaa kanas immoo waraqaa isaa amma fudhate kana kanneen gadda galmaa jedhamu kana ayyuu qobaatti. Isa sana silaa Sumayyaan bitattee ofii isheeti amma immoo yookaan ijoollee isaatti godha kan duraan galmaa'ee waraqaa isaa amma fudhate kana isa amma ayyuun galmooftee fudhatte kana waraqaa isaa isheen immoo guyyaa biraa deebitee fudhatti jechuudha. Sababii ani mastaawaqiyaa godhee fi karaa kootiin namni baay'een dhufee bitate sababa kanaattitu dafanii waraqaa nuu kennan malee dafee nama hin ga'u waraqaan kun jedhee rasiitii jechuudha. Waraqaan kun dafee nama hin ga'u Sumayyaadheen gadda dafee ga'ee kanatti dafee nu qaqqabe malee dafee nu qaqqabu jedhee hundaafiyyuu jechuudha. Hunda Sa'idoonis bitate Sumayyaanis bitatte ayyuunis bitatte gaa kunoo dhimma ishee hojjetattee kaffalatti ayyuun yuutuubii irraa hojjetteen kaffalti ijoo dhugaa rabbii yuutuubii irraa hojjetatteen kaffalti waan ta'eef haa kaffalatti waaqee galmeessuun isaa bareedaadha. Amma isheen birrii kana daa'ima waan taate birrii kana burjaajeessiti beektuuti ayyuun olii gadhoofti birrii kana olii gadhoofti mataan miila wallabsiifti uffata faa bitti faashinii hordofti ijoollummaa waan itti jiruuf amma mana kanarra keewwattee birrii argattu waan fiddu manichatti baasti.
achi qabdee isin qabdu manichatti baafti jechuudha. Saayidoo galatoomi dhugaa rabbii. Saayidoo jechuun dhiira jechuuni kan akka saayidoo kana dhugaa rabbii. Kunoo fuudhee jaartii wal qixxeessee isheen sun kanatti galti isheen sun kanatti galti ofiisaati illee kan bira ijoollee isaatiifidha kan inni isa sana bitee hedduu tokko haa galatoomu hedduu tokko nu boonsee jira dhugaa rabbii namni keenya. Barumsa saayidoo irraayyuu barachuu qaba jechuudha. Barumsa guddaa qaba dhugaa rabbii viidiyoon saayidoon hojjetu barumsa addaa barumsa ajaa'ibaa qaba jechuudha. Hedduu namatti tola dhugaa rabbiin isin jedha amala qabeessaa suutaan haasa'a waan godhu suutaan hojjeta waan raawwatu suutaan raawwata. Egaa ayyuutti keenyatu bilbil jedhe maraatti malee isheen akkasuma afaan irra baase mayyuu afaanii fi kaballaa kana yoo argite irra baase malee garaa keessaa waan qabdu bar amma namni afaan inni dubbatee wacee nama reebu kuni garaa keessaa waan qabu dhugaa rabbii offaa wayiiti. Kanaafuu jennaani hundaafuu baga gammaddee baga qabeenya sumayyaatti hin bu'in baga qabeenya sumayyaatti hin bu'in sumayyaan amma mana Adaama sana gurgurattee wanni gochuu hin dandeessi. Adaama sana gurgurattee amma galmooftee birrii ji'aan kaffalaartu kanatti dabalachuu hin dandeessi jechuudha. Kanaaf akka kootti hedduu tokko natti toleera hedduu tokko na gammachiisee jira maaliif namni keenya yoo nu keessaa guddate namni keenya yoo nu keessaa waan gaariitti galee iddoo gaariitti argame nutillee ittiin boonna ittiin gammanna jechuudha. Dhugaa rabbii nu keessaa jechuudha. Amma yeroo baay'ee saba biraatu bakka gaariitti argama iddoo bashannanaallee haa ta'u wal fuudhaallee ta'ee waan gaggaarii irratti saba biraatti argama jechuudha. Gaafa nu keessaa immoo haa balleessitu iyyuu badii ayyuuni haa balleessitu waan fedhe haa gootu kan keenya waan ta'eef gaafa isheen immoo waan guddaatti baate waan guddaa argattu immoo nu gammachiisaa jechuudha. Kanaaf akka kootti hedduu tokko gammadee jira sapiraayisichi natti tolee jira naaf ta'ee jira jechuudha. Kanaaf isinis akka gammaddan abdiin qaba. Gaafa gammachuu namaa yoo namaa gammadde hedduu tokko bareeda yeroo gaddaallee yoo namaa gaddite hedduu tokko bareeda namni yoo meefte kaleessa dheengaddi yoo lolteeyyuu kaleessa dheengaddi yoo waa jetteeniyyuu har'ammoo yeroo isheen gammaddutti gammachiisuu qabdaa jechuudha. Kanaaf waan akka kootti hedduu tokko gammadee fi jira hedduu tokko natti tolee jira maaliif saayidoon keessattuu seenaa hojjete dhugaa ija tokkoon ilaaluunsa kana hedduu tokko natti tolee jechuudha. Maaf isheen kunis qalbiin ishee hin cabinii isheen kunis immoo qalbiin ishee hin miidhaminii na caqaccatti jedheetu sodaateeti kan inni dhaqee kana godhee galmeessee fi dhimma ishee hojjetattee kaffalti. Maal isa dhibeessa birrii jalqaba kanaa kaffalee fi qabdee kaffalee fi jennaani bakka dhimma ishee hojjetattee kaffalti ishee maan sumayyaa yuutuubii irraa hojjettee kaffalachaa jirti miti eessaa fiddi maa hin qotti moo naramti moo waan kan biraa gooti. Saayidoodhallee malee kan iddoo adda addaati hojii adda addaa hojjetu sumayyaan isumarra hojjechaa oolti. Saayidoodha kan olii gaffiigee hojii hojjetu malee kanaafuu jennaan inuma kaffalatti rabbiin gargaaru malee warqicha fudhachuun seeyyuu bareedaadha. Birriin burjaajessitu waan ta'eef akkasii nagaa isin hin gaafanne dhiifama ariifachaa jira wallaahi kunoo zayitirra kaa'ee naasa'uutti jira hojiirra jira dhugaa rabbi isaatii malee hin tsoomu mana kana isaatii malee gadhiise saayidoon viidiyoo.